Akkan jirtu dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti odeeffannoo gaggabaabaa isiniif dhiyeessina kan yeroodhaaf qabnu. Mootummaan Itoophiyaa diddaa barattootaa akkuma mormetti humnaan dhaabuudhaaf hammallee jabeessee akkatti fufuu maddeen garaagaraarraa ba'an ni addeessu. Kaleessa raadiyoon sagalee Oromoo akka dabarseetti yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti diddaan barattootaa itti fufee oole. Oduun achirraa argame kunoota. Raawumni waraana federaalaa yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Naqamtee keessatti barattoota hidhaaf reebaa oole. Oduun nu dhaqqabe akka addeessutti har'a ganama waraanni mooraa yuunivarsiitii seenuun barattoota qabuu eegalan. Yeroo kanatti barattoonni gamtaan eessaan dhaqxu hin qabdan jedhanii dura dhaabbatanii oolan. Haa ta'uti waraanni hidhatee mooraa guute barattoota reebuu eegale. Ammanaan barattoonni gariin dallaarraan of darbatanii miidhamanii jiru jedha maddi keenya Naqamteerraa. Galgalatti funaannamanii hidhaman jiru. Nama 5 ta'anii tokko barataa afaan Oromoo waggaa lammaffaa Phaawulos Mokkonnin jedhama. Kun ammoo barataa seeraa waggaa lammaffaa Isaasan jedhama. Kan Dooktoraan bakka isaan bulan hin jedhanii halkan eegisanii buulan. Jaruma mootummaa. Barattoota halkan bakka ciisanitti fi waltajjiitti waamanii akkasumas mooraan alaa fi bakka nyaatanitti ukkaamsuun yuunivarsiitiilee Amboo, Haromaayaa, Jimmaa fi Adaamaa keessatti daran hammaatee akka jiru barattoonni raadiyoo sagalee Oromoof himaniiru. Erga oduun kun qilleensarra oolee boodas haalli yuunivarsiitii Wallaggaa keessa jiru hedduu hammaatee akka jiru barattoonni dhaamsa dabarsaniin nu ibsaniiru. Akka barattoonniif jiraattonni magaalichaa ibsanitti reebichii fi miidhaan barattootaaf uummatarra gahaa jiru waan dirree waraanaa seenan kan fakkaatudha. Hidhattoonni mootummaa kan federaalaa kan huccuu waraanaaf meeshaa waraanaa qabatanii jiran nama karaarra deemuu barattoota kan isaanitti fakkaate hunda ija qabatanii reebuu kan jedhudha. Haala kanarrattis raadiyoon sagalee Ameerikaa qophiin afaan Oromoo sagantaa dabarseen dhimmuma kana caalatti mirkaneesseera. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti har'a barattootaaf humnooti mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni du'uu maddeen adda addaa ibsanii jiru. Barattoonni hidhaman hiikaman jechuudhaan mooraa yuunivarsiitichaa keessatti barattoonni hiriira jalqabanii fi humnootiin mootummaa immoo tarkaanfii kana fudhatan jedhu maddeen kun. Namoonni maddeen adda addaa dubbisee jira. Barataa mooraa sanaa ta'uusaa kan ibse kan inni jedheen jalqabne. Ijoolleen mana hidhaa jiranii, ijoolleen ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranii fi weellistoonni Oromiyaa irra jiranii hundi isaanii hidhamanii jiru. Ammas gaaffiin keenya ammoo naatti nuu deebi'ee hin jiranii. Waanta ta'eef kun hundaa maaf nuun deebi'u jedhee barataan hiriira ba'ee jechuudha ganamfate. Har'a ganama jechuudha. Har'a ganama gaafa ba'u isaa booda annee barrii bira ga'uu geenya jechuudha mooraa keessaa baanee barrii handaara. Balbala mooraa yuunivarsiitichaa irra geessan. Achi yeroo geenyu humni federaala poolisii Oromiyaa jalqaba nutti ergame. Isaan walii namaa fuuldura dhaabbatanii erga ilaallatanii walii namaa baranii isa dura aaddatu jechuudha. Federaalli dhufee duubarraatiin qawwee irra keessa tokkosee namattuu hin qabne ture yeroo sana gaazii sana nutti gadhiise. Gaazii mimmaan ija keessaa roobsu. Isaa booda hin kufne bakka kufne nam'ine lafuma nam'ine achumatti dhufanii nama qabanii bakka nama tumanii asumatti deebisanii. Barattoota jechuudha. Barataan yeroo sana immoo karaa duubaa hamma tokko nagaa ta'anii gaafa lagatti baqatanii. Achitti reebamanii du'anii walakkaan kunoo ijoollee 3 hin du'anii ijoollee 2 dhaamaniiru jedhanii hin barree doormii keessaatii dhiigni lola'ee jiru madahamee jiru bakka akkana jedhamuu hin danda'amu nu irree bakka tumamneerraa buruqneerraa waanuma hundumaa ta'anirra ijoolleen doormiitiin jechaadha doormii caccabsanii doormii mataan isaa tokkoon isaan jiru. Barattoonni ajjeefaman jettu eessatti kan isaan ajjeefaman? Mooraa keessatti dhaamanii garuu hospitaala keessatti lubbuun isaanii ba'eeke. Barattoonni 3? Kaan reebichiin irratti geggeeffame kan jettu dirreedhuma mooraa mana barnootaa keessatti moo eessatti? Mooraa mana tamaarii keessatti yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti. Warri baqatee galee immoo doormii keessatti irree cabsanii doormiitti cabsanii jechaadha. Doormiin caccabee tokkoon isaan jiru ammaayyuu. Humni waraanaa doormii cabsee galee barattoota reebeedha kanatti jettu. Amma barattoonni eessa kan isaan jiran? Walakkaan gaxarii keessa jiru isaan baratanii. Walakkaan immoo mooraa mana tamaarii keessa jira jechuudha yuunivarsiitiin keessa. Ammati mooraa mana barnootaa keessa jirta? Haalli jiru maal fakkaata amma? Kunoo amma numaan irra yaa'u bakka makiinaatiin isaan yaa'ama isaan jiru.
dhaggeeffattoota keenyaa yeroo barattoonni madaawan hospitaala Naqamteetti geessaman anachin ture ka jedhan jiraataan magaalattii tokko immoo akkana jedhu. Gadi yoo isaan guuranii fidanii dhufanii agarree hiriira bahuudhaaf jennaan oolluwwan itti galanii reebanii jiran egaa amma mana hospitaala keessa jiran nama gashan iyyuu isaanii akka tasaan achi jiran argine amma warra reebamee dhufee warra isaanii konkolaataadhaan guuranii achitti arge. Hospitaala keessatti argitan? Hospitaala keessa laala xaafiin iddoo bu'u qabu baay'ina barattoota bakka inni kaan hin arganaa inni kaan of hin beeku inni kaan miilli caba inni kaan mataan tarsaa dubartiin illee keessa jirti bakka akkasitti ta'amu dubartiin tokko illee naannoo hospitaala sana gabbaatee yiite maali nama harka duwwaa maaliif akka itti rukuttu jettee naan ishee reebanii itti ta'anii hospitaala keessaas namni isaan reeban jira warra hojjeta baay'ee rakkoodha achi yoo nama argatte haasofsiisuu dandeessaani. Warri reebicha kana geggeessu kun humnoota isaan qabi poolisii Oromiyaati moo humna federaalaati? Federaalaati uffanni isaanii makiinaa akkuma sagidee 83 galameedhaan katamaa isa fakkaatan iddoo maamaa. Walitti bu'iinsa kana keessatti lubbuun dhabame jira waan beektan qabdu kana? Egaa amma achitti nama tokko gaafachuu dandeenyu hospitaala keessatti tirillisii majaatamee fi waan hundumtuu walii gadi fiigaa akka nama dubbatamutti nama furjedhu amma addaan hin baafamne gana addaan baasaa jirra. Namni du'e yoo jiraate gara hospitaalaa fidame moo eessa jira? Suurraa dhoowwaa jiru wedhu amma nama hakiimii gaafannaa yaalii godhaa jirra malee achuma keessa. Hospitaaluma keessa jechuudha? Haalli magaalattii keessa jiru maal fakkaata? Haalli magaalichaa lamni lama gaaddidduu masaa sodaachaa jira. Gaaddidduu masaa bakka namni wal sodaata. Baay'ee rakkoodha. Yaaddoo guddaatu jira. Haay iskuulii as galgala kana jammaranii jedhanii amma boodiis gara gabaati jaatamee namni baay'ee sodaa guddaa keessa jira. Humnoonni poolisootaa humnoonni federaalaa kun naannawa yuunivarsiitiif naannawa hospitaalaa jiru moo magaalaa keessaas ni mul'atu? Iddoo hundaa qabatanii jiru mana nagadaa kana jala suuqii iddoo adda addaa qabanii hospitaala magaalaa iddoo hundaa naanna'anii qabamee jira bakka lafa tokko iddoo murtaa'e miti iddoo hundaa kan isaanii qabatanii jiran. Kana booda lakkoofsa ogeessota hospitaala Naqamtee yaafadheen bilbiluu eegale hedduun isaanii telefoonaan kaasan garii immoo akka nageenya isaaniitiif sodaatan natti himan tokko garuu maqaan isaanii akka hin himamne na gaafatanii akkana jechuun naaf ibsan. Hospitaala keenyatti kan arginu. Ganama sa'aatii wakkaatii kaasee hojiitti yommuu deebinu naannaa yuunivarsiitii wal qabatee wantoonni rakkoon tokko kakka'an jedhamu odeeffannoon jira ture. Sa'aatii ganama lama walakkaatii kaafnee immoo hospitaala seennu walumaa galatti ambulaansiin ijoollee hedduu guuraa ture kan nuti argine. Gara keessanitti jechuudha? Gara hospitaalaatti. Hospitaala guutummaatti ambulaansiin kan yuunivarsiitii sanaa fi kan waliigala magaalaa kan jiru hundumtuu guuraama ture. Barattoonni hedduun dhufanii gaafachattee yaalamanii yeroo sanas uummanni akkuma waliigalaatti hospitaala sana keessa hojjetaa jiru hundumtuu mataa qabatee nayyee. Yeroo sanattis humni waraanaa agaaziin kallattiimaan dhufanii guutummaan qaama isaanii wanta haguugame wayii qaba. Lapheen isaanii gaa hundumtiyyuu cufamee jira. Guutummaan guutuutti uummata achi keessa jiruu fi barattootuma baafamanii dhufanis yommuu namni ambulaansii irraa fuudhee babbaasus walumatti qabanii dabaddabaa turan. Barattoota qofa otoo hin taane namootuma kaaniyyuu jechuudha. Hojjettootuma achi keessaa hojjetaa bulchiinsaa fi hojjettoota ogeessuma fayyaayyuu. Fakkeenyaaf hojjettoota Siister Muluu Qitilaa kan jedhamtu, Siister Muluu Gaja'aa kan jedhamtu. Gammachuu Abdiisaa kan jedhamuu fi baay'eetu jiru gaa kun akka waliigalaatti namootuma baay'ee miidhaman hojjettoota achi keessaa wanta qabaman malee kun walumaa galaan achi baay'ee warra reebamaa turedha. Achi keessaatii guutummaatti Siister Muluu Gajaa amma lafa isaan itti fuudhanii deemanis hin baramne. Maal goonaan narsoonni kun kan reebaman? Isaan baay'inaan namoota dhufan hundumaa arganii baay'ee gaddanii dhumarratti qaamni hundumtii gannuufaa yaa'u nama kana yaallaadhanii gaafatan. Gatii jechitti kana qofaa dubbataniin kana ta'an hundumti isaanii. Barattoonni waliigalumaan kan dhufanii hospitaala keenyatti lubbuun isaanii badees jira. Isaan maqaa isaanii qabachuu hin dandeenye. Meeqa namoonni lubbuun isaanii dhabame? Ganama sa'aatii 3 irratti. Shamarree tokkoof dhiira tokkotu dhabame. Shamarree tokkoof dhiira tokkotu du'e jettu? Ganama sa'aatii 3 irratti. Amma sa'aatii naannaa 7 kanaatti immoo kan jiran ijoollee 3tu baay'ee du'aa fi jiraa gidduu jiru. Gara du'aatti jiru bakka baay'ee miidhamaniiru. Akkuma waliigalaatti immoo gaafa fudhannee ilaallu yuunivarsiitii keessatti halkan keessa sa'aatii 6 kaasee dabaddabamaa turanii lubbuu baay'ee dhabamee lafa isaan lixanis hin beekamu jedhamaa jira. Amma hospitaala keessan kanneen yaalamuudhaaf dhufan ijoollee meeqa ta'u? Ijoollee naannaa 150 ol kan ta'antu jiru.
Isaan keessatti balaa gurguddaa kan argatan gara ijoollee 13 waan akkasiis ni jennuu danda'a. Amma isaan hospitaala ciisaa jiru. Eeyyee. Warra gara 150 jettan kana keessaa kanneen wallaanamanii deebi'an ni jiru jechuudha gara maatii isaaniitti. Eeyyee muraasni iddoo hanqate malee fayyanii otoo hin taane hospitaala keessaa guutummaatti lafa ciisan dhabamanii guluukoosii harkatti hidhatanii kan bakkee keessa ciisaa jiran jiru bakkeetti. Maatiin hundumtuu argee uummanni yaa'ee ijoolleen maatiin isaanii as hin jirre warri magaalaa keessa jiran akkuma itti fuudhanii magalanii fa'aa mana isaanii kan cicciibsanis jiru. Fakkeenyaaf barataa Gammachuu Bal'inaa kan jedhamu guutummaa qaama isaadha kan miidhame inni. Baay'inaan uleetiin kan inni reebame caammaatiin dhiitichaatini. Barattoonni madaawanii simbira dhufan kun uleedhumaan tumama immoo kanneen rasaasaan dhawaman ni jiru. Amma warri lubbuun isaanii baay'ee dafee darbe kun rasaasaan warra dhahamedha. Warri du'aa fi jireenya gidduu jiran kunis rasaasa warra rukutamedha. Barattoonni warri kaan warri reebamanii baay'een isaanii ciisaa jiran immoo rasaasa qofaatu hin taane uleetiin yookaan dullaatiin kan reebaman harka caalaan isaanii. Amma walumaa galatti maaltu mul'ata naannoo hospitaala keessaniitti? Galgala kana jala xinnoo tasgabbaa'ee jira. Waraanni sunis waan godhanii deebi'aniiru gar-tokkoon isaanii kaan immoo achuma ta'anii eegaa jiru ammayyuu. Sin achuma mana hojii keessa jirtu ammayyuu? Eeyyee amma kaan akkatti ba'amu dhibamee sa'aatii maalaa kanaatti iyyuu baay'een achuma keessatti beela'ama oole. Guddaan sin galatoomsa ibsanaa kennitaniif. Ishee ulfaadhaa. Walitti bu'iinsa yuunivarsiitii Wallaggaatti har'aa dhaqqabe kanaaf miidhaa dubbatame ilaalchisee waajjiraalee bulchiisaaf waajjira poolisii Wallaggaa, waajjira bulchiisaaf nageenya Oromiyaaf waajjira koomishina poolisii Oromiyaa akkasumas waajjiraalee federaalaatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufa. Akkuma argannetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Maal jette jaartiin kan dabbaa disaasa. Waan jette ngaafi boramaan si gaafa. Amantaa fi si haamsisa. Amma waasii si waamsisa. Taafii haamte malee galchu. Waasii waamte malee galchu. Baladaamii shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Baladaamii shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Asii gadi kuuloo. Baladaamii. Harraa geessi uumoo. Baladaamii. Asii gadallayyaa. Baladaamii. Sodaa eenyu galla. Baladaamii. Kottaa bilee kottaa. Baladaamii. Babattee keechabee. Baladaamii. Loltaa bilee loltaa. Baladaamii. Amattee keenyabee. Baladaamii. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Naada batere. Egaa jaallatere. Naan injiguure. Egaa senne boore. Maal jette jaartiin kan dabbaa disaasa. Waan jette ngaafi boramaan si gaafa. Amantaa fi si haamsisa. Amma waasii si waamsisa. Taafii haamte malee galchu. Waasii waamte malee galchu. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Dhiira kaafti. Baladaamii. Dhiirri xiiqii jibbaa. Baladaamii. Arraba dheeratti. Baladaamii. Gadee nooruu sombaa. Baladaamii. Kaleessa galgala. Baladaamii. Ya galgaleessitu. Baladaamii. Asan jira jette. Baladaamii. Nan jajjabeessitu. Baladaamii. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Shagoo ya sarriiti. Mana waamin dhiiroo gaafa diigi. Hayyee dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma dhaggeeffattan yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti haala akkasii adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii barattootaa kanaaf deebii qajeelaa kennuutti hin jiru. Karaa garaa garaa akka dhaga'amutti akka mootummaa waan hojjechaa jirutti sirrii ta'e garuu barattoonni humna alaatiin dogoggoranitti kan dhiyeessaa jiran. Karaa miidiyaa Itoophiyaa akka darbaa jirutti yeroo ammaa fincilaaf diddaa biyya keessatti ka'ee jiru kan qabsiise humnoota biyya alaa keessa jiraatu. Humnooti kun eenyu akka ta'an ammaaf wanti himameen jiru. Haa ta'uti maddeen keenya akka ibsanitti namoonni reebamaniif hidhaman marti kan gaafataman adda bilisummaa Oromoo wajjin qunnamtii qabduu kan jedhudha. Haala kanaanis mootummaan haga ammaatti adda bilisummaa Oromooti jedhee gadi ba'uu baatus
farreen nagaa akkasumas kanneen humna alaatiif ergamtoota ta'antu waan kana gaggeessaa jira jechuun gama adda addaatiin balaaleffachaa jira. Barattoonni garuu gaaffiin keenya ifaadhaa jedhu. Gaaffiin barattootaa kun lafti Oromoo magaalaa Finfinnee dabalatee seeraan kabajamuu qaba. Finfinneen babal'attee qonnaan bulaa dhiibuu hin qabdu kan jedhudha. Inni biraa ilmaan Oromoo manneen hidhaa keessatti hidhamanii gidirfamaa jiran haa hiikamanii mirgi Oromoo duuchaatti haa kabajamuu kan jedhudha. Kun immoo miidhaa waggoottan 23 darban Oromiyaa keessatti mul'ate wajjin akka wal qabatu barattoonni kan ibsan. Haaluma kana kan qabateen yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti bulchiinsi jiru martiyyuu mootummaa federaalaatiin to'atamaa akka jirudha kan ibsamu. Yeroo ammaa kana paarlaamaa federaalaatti afyaa'ii kan ta'an abbaan duulaa akka waan caffee Oromiyaa ajajanitti Oromiyaa keessa naanna'anii dubbachaa akka jiran mul'atu. Bakka tokko tokkotti waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee ni dhiifna jedhanii abbaan duulaa haasa'aniiru. Haa ta'uutii muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany immoo Dirreedawaatti maanguddoota biyyaa wajjin yeroo haasa'anii kun guddina biyyaaf kan yaadamedha wanti dhaabbatu hin jiru warra jeequmsa kaasan irratti tarkaanfii barbaachisu ni fudhannaa jedhanii ibsu. Hiriira kanaaf soba qindaa'eetu sababa kan jedhan Hayilamaariyaam Dassaalany waa'ee lafti Oromoo naannoo Finfinnee jiru fudhatamuus maaliif fudhatama kun heeraan kan eegamedha jechuudhaan eegalan. አዲስ አበባ ላይ ያለው የኦሮሞ መሬት ተወስዷል ለምን ይወሰዳል ይሄ እኮ በመንግስቱ የሰጠን መብት ነው ብሎ ሰው እንዲነሳ ያደርጋል ነገር ግን ውሸት በህገ መንግስቱ ውስጥ ያለው ህዝቡ የወሰነው ህገ መንግስቱ ውስጥ ያለው ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት ገንብተን ሁሉም በየክልሉ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ በክልሉ እየወሰነ ነገር ግን የጋራ ሀገር እየገነባ የሚሄድበት ስርዓት ነው የምንገነጣጠልበት ስርዓት አይደለም Obbo Hayilamaariyaam afaan Amaaraatiin akka ibsanitti lafti naannoo Finfinnee kan Oromiyaa kan heeraan mirkanaa'e waan ta'eef hin fudhatamu. Kana malees biyyi Itoophiyaa amma ijaaramaa jirtu sabboonummaa dimokiraatawaa ta'e irratti ijaaramaa waan jiruuf tokkummaa malee wanta addaan nama babaasu yookaan addaan ciru hin jiru. Soba qindaa'ee jeequmsa kaasuuf hundee ta'e kanarratti hundaa'uun namoonni dogoggoraniiru kan jedhu qabu Obbo Hayilamaariyaam. Akka Obbo Hayilamaariyaam amananitti fincila amma deemaa jiruuf hundee kan ta'an qaamota lama. Qaamni inni duraa qaamota duraan aangoorra turan kanneen nafxanyaa jedhamani. Qaamni inni lammaffaa kanneen isaan dhiphoo ittiin jedhanidha. Qaamonni lameen kun yoo isaan bulchan malee namni biraa yoo bulche waan nagaa fi guddinni jiru waan ittiin fakkaanneef bakka jiranirraa waan kana qindeessanii dhaamsa jedhu dabarsan. ሌሎች በስራቸው ሲሆኑ ብቻ የሚጥማቸው ኃይሎች አሉ። እነዚህ ይህን ስርዓት አይወዱትም። ሁለተኛ በሽታ ደግሞ ምንድን ነው? ጠባብነት የሚለው በሽታ። ይህ ስርዓት ጥልቅ የተከበረ መሆኑን አላወቁም። Warri kun kan isaan hin beekne jedhan Obbo Hayilamaariyaam. Warri kun kan isaan hin beekne sirni kun sirna jabaa sirna of eeggannoodhaan waa hunda waliin madaalee hojjetudha. Ammas biyya keenya keessatti nagaan akka hin dhufneef warri hojjetan hedduudha. Itoophiyaan akka diigamtu warri barbaadan hedduudha. Isaan kana barbaadan tokko tokkoon adda baafne tarkaanfii malchiisu fudhanna jedhan Obbo Hayilamaariyaam haasaa isaanii keessatti. የኢትዮጵያን መበታተን የሚፈልጉ የኢትዮጵያን ማነስ የሚፈልጉ እቺ ነገር እንድጠቀም ብሎ ሲሯሯጡ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ተማሪዎቹ የተደናገሩ ተማሪዎችን አስረዝቶ ወደ ትምህርታቸው መልሶ ነገር ግን የጠላትን ሴል አንድ ባንድ ለቃቅሞ መልክ ያስይዛል። Dhimma kana keessa warra harka qaban adda baafnee tarkaanfii fudhachuudhaan jeequmsa kanas akka inni bifa nagaatti deebi'u tarkaanfii ni fudhata. Obbo Hayilamaariyaam akkuma dhaadatanitti humni isaanii tarkaanfii akka fudhachaa jiran guyyaa guyyaan waan argaa jirrudha. Barattoonni Oromoo karaa nagaatiin gaaffii isaanii itti fufuun dhiifne. Haalli kun garuu nageenya biyya sanaaf hagam amansiisa. Rakkoon kun garamitti deemsisa. Dhimma kana irratti namoota garaagaraa ni mari'achiifna walitti deebina. maal yakkamee
maali yakkisaa maaf adamsame miliqee bahaan faana dhahame maaliif dhaaname maaf dararame maaf ukkaanfame maaliif hidhame maaf gorra'ame maaliif jiita'e maaf kollaa'ame bineensa taanaan faachan muratan gogaan dhisatan mirgan dibatan ilmoo namaatoo gara jabinaan maaf ajjeesame bultiin diigamee maatiin tamsa'e manni isaa onee qe'een saarca'e gandi goolamee maaf golgolaa'e akka seeraafoo biyyoo kan saati nageenyi isaa maaliif boore kansaas lubbuudha maatti qoosama reeffa isaa waaluun maaliif dhorkama dhiiga sareetii inni soonama birmata dhabee maaf callisama mirgilmoo namaa kaaniif falmamaa oromoon addaa addunyaan alaa mirga falmachuun isan ilaalu roorroo isaa arguun maaliif didama meeqatu du'e meeqa ajjeesanii kan rashananii kan fannisanii dhiiga oromoo kan lolaasanii kan facaasanii eenyu yaafate eenyu gaafate maaltu falmeefi kamtu na'eefi har'as sanuma eenyu gaafata eenyu yaafata eenyutu sarma kamtu saafalma dhiigni oromoo kanaaf daakama akka bineensaatti kanaaf ilaalama reeffi bakkeetti kanaaf gatama bosona miti bosona gale bineensa miti binoon wal tahee jiraachaa ture kennaasaa malee jiraachaa jira namoomaa bahee silaallee nama mirga dhiitamuu gadoon bulfamuu jibbansa roorroof namummaa galee eeyyee bineensa miti kennaasaa malee nama akkasaarraa binootti dheesse waliin adeemee waliin jiraate ganda isaa keessa golee lagasaa muummeef qarreesaa guyyaa bir'ataa halkan rifataa kanaaf jiraate daggala cabsee citaa luuccessee hurubboo seenee hurufa ciisee biyya isaa dhabe kan sadoo gatee kan manaa bahe malee namuma inni akkas ta'e oromoon kansaaf erga jibbame oromummaa isaaf erga cubbame alaaf keessaan itti duulame biyya isaas dhabee kan doorsifame keessas jiraachuu erga dhorkame meerree haqni eessaree dhugaan erga akkas ta'e madaalii duufaa murtii doofummaan erga loogame oromoo mee walii galaa kan walii galetu alaatii galaa waliin buusinaa waliin duubsinaa waliin ganinaa waliin gadinaa waliin qoodinaa waliin soofinaa wal maleen qabdan kan walii na'u yoo wal taatanii diinaan falmitan lubbuun darbitu dhiigni nama kee akkaan lolahu guma baas dhabee gar malee bahee tasumaa nafu Dagai badu guri gurra budadu amma kana anjatu be kakati zalami tiya wanina anjatu nega dubarran kenya fitan kuno challe wangara chiza manguddo tenya fitan kuno arri wangara chiza ayole tenya fitan kuno harme wangara chiza ana cufaan harka kuno gurraan indagaya dhiiga garaana ciisa yoomii rafee gachiisa amma dagai fadu gurii gurraa fudhadhu halkanii deema malee waraaboo kopheen qabu cabseeti fuudha malee kacii caalamii xiyya leenci gaachanan qabu
useetumaan kofla malee tapheetiin deema malee diinaa wajjin garaa waliif fayyaa nuun qabu. Qabsoodha mallisaa jireenyi ilmoo namaa kan